Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkifuun kam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii naa ta'u wallo jira jirtu bakka irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha baga nagaan dhuftan qaqqaali Oromoo ko jira jirtu guddaa galatooma jajjabeessaatii jirtanii warroonni jajjabeessaa jirtan galatooma. Thank you so much, I love you isin jedha hordoftoota kabajamoo viidiyoo har'aa tokko jechuudha keessattuu kan dhiiraa rakkina dhiiraadha jechuudha mudataatii jiru tokko isinii qabadheetii dhufeetiin jira haga dhumaadha nafaana turaa isiniin jedha. Akkamittiin jechuudha fedhii keenya daballa kiniinaan alatti kiniinaa osoo hin taane osoo kiniinaa hin fayyadamne jechuudha. Bakkuma jirrutti manuma keessatti akkamittiin akka fayyadamtan isinii qabadheetii dhufeetiin jira. Obsaan xiqqoo takka daqiiqa muraasa takka iskiippii hin godhina na eeggadha isin jedha. Iskiippii hin godhina na eeggadha. Laayikii fi sabskraabii immoo warroonni haaraa taatan laayikii subscribe share godhuudhaan na jajjabeessa isiniin jedha. Mee viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo namoonni hedduun fedhii jechuudha jaartiidha hin guutuu akkasuma haadha mana isaadha jechuudha kan guutuu dadhabee jaartiin jalaa baafataa jirtutu jira. Kanaafuu obboleessoo ati akka tasaadhaa viidiyoon tun yoo si bira geesse viidiyoo tana daawwadhuuti waan isiin jedha kana itti fayyadamii isiin jedha. Waan isiin jedha kana yoo itti fayyadamte jechuudha wama jechuudha mana keenya keessa jiru wama jechuudha nuti mana keenya keessa teenyeetii daktara gurguddoo osoo hin taane akkaman tahee maaltu na mudatee osoo hin jenne jechuudha manuma kan kee keessa teesseetuma fayyadamuu dandeessa waan ta'eedhaafu mee obsaan iskiip gootee hin darbini obsaan na eeggadhu siin jedha. Egaa jalqaba irratti jechuudha fedhii jechuudha jaartii teetii guutuudhaaf qaataraa wal bulchuudhaaf jechuudha. Waan kana yoo hojjette jechuudha qaataraa bultaa ati jeegna taate jechuudha korma taate gadi baata kan tanaan dura qabbanaa yeroo takka jechuudha marraa takka waliin fayyadamtee achi booda raftu san osoo hin taane jechuudha kan jechuudha kiniinaan alatti jechuudha qoricha siifillee dawaa akkasummoo dawaa akkan dawaati jechuudha akka ajaa'ibaatti jechuudha fedhii jaartii teetillee guuttattee ishiinillee guuttattee ishii atillee guuttee fi akkasanitti waliin jiraatu dandeessanii jireenya keessa bareechifatuu dandeessan waan ta'eedhaaf jechuudha. Viidiyoo tanaa waliin hordoftoota kiyya kabajamoo amma jechuudha gara viidiyoo chaatti gara hojiitti siin ceesisa akkam godhuu qabdan haza tamira as jechuudha kuni asal yookaan daa'ima ka jedhamu san jechuudha asal shifaa'un lal asitti itti barreeffama jechuudha arabaan jechuudha kun jechuudha damma aslii qopheeffatta jechuudha sukkaar qaba osoo hin taane damma aslii damma bareedaa yeroo qopheeffatte maal goota achi booda qullubbii kana ni fudhata basal yookaan basal addaan toona sin jedhanii qullubbii adii sin jedhanii ni beektan fakkaata basal addaan yookaan toon shunkurtaa adii fana maarifaati shunkurtii jedhanii waan adii kana ni qopheeffatta. Kana bakkuma jirtu jechuudha. Kana ni qopheeffatta takka daa'ima bareedaa jaayisa godhatta kanallee ni bitatta. Wama xiqqoodhaa bar tamira kanallee ni bitayta. Tamira kana jechuudha ni bitatta. Haza tamirri kun jechuudha waan akkaan qaalii kun yoo waan akkaan qaalii waan fayyaa qaama namaatiif jechuudha akka ajaa'ibaatti jechuudha kan qaama namaadhaa sochoosuu danda'u kana bichaa osoo hin taane dhiiga qal'isa qullubbii adiin kun jechuudha namoonni dhiigni hojjetuu dadhabe fa'aa jechuudha waan kana nyaachisan dhiigas ni qal'isa jechuudha wanni kun kanaafuu jechuudha daa'ima kana ni qopheeffatta tamira basal addaan kana ni qopheeffatta taanuma qofaadhaan jechuudha. Kanuma qofaadhaani viidiyoo jechuudha viidiyoo sin dheeressoo osoo hin taane jechuudha gara hojiitti sin ceesisaa haadha manaa tantee gammachiistee ati korma taatee gadi baata jechuudha. Amma kam goota kana egaa qopheeffanne hordoftoota kiyya kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota kiyya waan kana hunda yeroo akkasii qopheeffanne akkam goona achi booda jechuudha mee amma basal jalqabnuti waan kunoo akkas gootaniituma irraa qoncistanii jechuudha kunoo akkas gootaniituma
irraa quncistanii akkas gootaniituma irraa quncistanii akkasumas sorattanii yeroo kana xumurattan jechuudha. Gara daa'ima afaan hiikuu bantanii itti fayyadamtan namoonni hedduun jechuudha kan jaartii ofiidhaa jechuudha kiniinaadhaan fayyadamanitti jira jechuudha. Ajaa'iba kun jechuudha. Jaartii ofiidhaa kan kiniinaan fayyadamanitti no epileessa kiyya intasaatiin viidiyoo kana dhaggeeffadhu waan kana jechuudha waan yaa namoonni hedduun itti fayyadamanii jechuudha irraa fayyadaman jechuudha. Kanaafuu waan kana akka salphaatti hin ilaalin haazaa toon haazaa ku shunkurtii nachi kun jechuudha mushkila kabiir kiniinaa ati bittu sanii oli jira jechuudha. Haazaa shuuf egaa jechuudha akka kanatti jechuudha amma isin agarsiisameeni akkatti cirtan kana akka cirtanii qola irraa quncistanii yeroo qola irraa xumurtan jechuudha irraa quncistanii xumurtan maal goota achi booda jechuudha daa'ima ni qopheeffattanii amma kana ni cirraa haa cirruutii xiqqoo si cirruu jammareetiin jira kunoo akkasitti yeroo cirra jechuudha ni cirraa kana jechuudha ni cirraa yeroo cirree akka ajaa'ibaatti jechuudha yoo dandeessan immoo ni daakuu tumuu dandeessan isin jechuudha. Mooyyeetti naqattanii tumtan jechuudha. Mooyyeetti yeroo naqattanii tumtan kana jechuudha akka ajaa'ibaatti nagahaan bututee jechuudha isinillee dhuguu dandeessan jechuudha. Ati korma taatee bahuu feedaan jechuudha korma ta'uu barbaannaan korma ajaa'ibaa ta'uu barbaannaan jechuudha viidiyoo kanaa waliin turtii gaarii isin jedha bilisa kiyya. Akkasuma obboleettii atillee jaarsa kan keetiif obboleessa keetiif dhaamta. Shuuf. Yoo dandeesse jechuudha akkas jiibteetuma ilaaltee xiqqeessitee dhuguudhaaf waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkas gooteemi achi booda jechuudha kooba ni dhiyeeffatta jechuudha. Kooba takka burcuqqoo takka laazima dhiyeeffatu jechuudha. Burcuqqoo takka ni dhiyeeffatta. Burcuqqoo takka yeroo fudhatte jechuudha. Burcuqqoo tiitti godhatta waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa jechuudha amma maal goota jalqaba irratti kun ni jiraame kana fuuteetuma itti naqatta. Naqadhu itti koobatti. Cicciraatteetuma naqadhu basala addaan. Achi booda maal goota haazaa wa tamir wayyaan. Tamira kana fuuteetuma arsaas ta'uu. Baraatti korma ta'uudhaaf teessaa bara tamira kana laal. Shuuf. Tamira fuuteetuma qola keessaa quncista. Fuuteetuma itti aatamu. Koobattis yoo feete immoo kooba biraatti jechuudha bishaan xiqqoo uwwisteetuma jechuudha. Waliin jiista jechuudha. Waliin jiistee waliin laaxa tamira jechuudha. Amma isin agarsiisa waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkasuma kooba asumatti bishaan oowwaa xiqqootti buuste jechuudha. Bishaan oowwaa fuuteetuma itti aatu. Bishaan oowwaa ganatti buusu deemnaa bara. Tamira itti fuudhi. Ganama afaan jechuudha. Afaan buleen yoo waan kana dalagde ati leenca jechuudha. Fuuteetuma firii 5 firii 4 haa ta'uti. Amma akkasitti itti naqneetii jirra jechuudha. Itti naqnee jirra kunoo akkuma argaatii jirtan kana jechuudha. Tamiraa fi basal addaan shuuf. Achi booda maal goona? Daa'ima maankaa takka fuuneetii itti naqna jechuudha. Kunoo akkuma argaatii jirtan daa'ima immoo daa'ima orijinaala aslii ta'uu qaba jechuudha. Orijinaala damma aslii ta'uu qaba jechuudha. Fuuneetuma maankaa takka fuunee itti xabgoona jechuudha. Akkuma argaa jirtan maankaa takka guddaa miti maankaa takka itti naqna jechuudha. Maankaa takka kunoo akkuma argaa jirtan kun daa'ima damma maankaa takkaadha fuuneetuma itti naqna. Yeroo akkatti itti naqne kana wanni nu hafe maali? Aannan tu nu hafe aannan fuuneetuma asumatti cillim gooneetuma itti naqanna jechuudha. Aannan fuudhee narraa gadi naqamee dhiifama. Achi booda kunoo aannan itti naqattan isin laal.
Shuf. Aananii fi basal addaan, timira, aanan daffiftaniiti laakiin immoo an sin agarsiisuu jira wanti dhabu aanan ni daffiftanii akka yeroo aanan kana oowwistan jechuudha. Fuutanii aanan kana jechuudha. Tamira kanallee jiistanii akka ittiin waliin dhoottanii ilaal. Ammani jechuudha dafee sin agarsiisuu jira jechuudha. Basal addaan, timira, aanan, daa'ima. Aannan immoo oowwistanii itti naqxan akkanadha osoo hin taane. Ni oowwistaniituma koobatti buufattanii basal addaan cirrattanii jechuudha. Basal jechuudha shunkurtii adii cirrattanii yeroo xumurtan akkasuma immoo teemiralleen qunciftaniituma itti aatanii akkas waliin laaqxanii achi booda immoo daa'ima maankaa lama yookaan maankaa takka itti naqattan. Achi booda bishaan aannan jechuudha. Aannan daffistanii aannan oowwaadhaan akkas gootaniituma laaxxan jechuudha. Laal. Basalallee haga inni nagaan butututti akkas gootanii hamma haga inni jechuudha nagaan dhumutti jechuudha. Fuutaniituma basal kanallee jiistanii tamira kanallee aannan kanallee waliin akkatti laaxxan jechuudha. Waliin laaxxanii bishaan oowwaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Bishaan oowwaa waan ta'eedhaafu akkas waliin laaxxanii yeroo akkasitti waliin laaxxanii xumurtan jechuudha. Yeroo akkasitti waliin laaxxanii xumurtan kun daa'ima basal addaan, timira, waama xiqqoo tanaani jechuudha. Akkas gooteetuma qalaasa takka kooba takka ganama yoo dhuyde jechuudha. Ganama kooba takka yoo dhuyde ati korma taatee jayna taatee gadi baataa fedhii jaartii teetii jechuudha. Akka ajaa'ibatti guutta jechuudha. Ati qaataraa bulchita jechuudha. Kanaaf jechuudha waan kana hojjedhu, waan kana dalagii kiniina hin fayyadamin siin jedha obboleessa kiyya qaalii. Ebbileetiiti atilleen sheer godhii bira darbii ebbileessan keetiif sheer godhii akkasuma jaarsa kan keetii kana yoo dalaydeef akka ajaa'ibaatti jechuudha si gammachiisuu danda'a waan ta'eedhaafu. Kanaafuu kana dalagadhaa isiniin jedha. Videoon kiyya haraadha kana fakkaata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.